Ayyaanni faraarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Guyyaa kana mata duree marii barbaachisaa ta'e qabannee hiriyaa koo barsiisaa Gammachuu Giddiisaa wajjiniin ani Tolasaa Guutamaati. Mata duree babal'ina amantii kiristaanaa yeroo ammaa kana jiru wajjiniin wal qabate wangeelli akkamitti lallabamaa jira, wangeela irratti dhiibbaa gaarii moo dhiibbaa hamaatu jira kan jedhu bal'inaa walii wajjiniin ilaalla. Kallattiidhumaan gara marii keenyaatti otoon galee natti tola. Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 67 yeroo ilaallu wangeelli bara bara utuunni lallabamuu argina. Kiristoos bara xumuraa keessa wangeelli mootummaa kun akka inni lallabamuu fi sun immoo mallattoo bara xumuraa akka inni ta'e Kiristoos otoonni kaa'u argina. Keessumaa Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 keessatti jechuudha. Akkanadha. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa lafaatti lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedhee jedha. Bartoonni waa'ee milikkita bara xumuraa Yesuusiin gaafa isaan gaafatan Yesuus mallattoo bara xumuraatti jedhee wantoota baay'ee erga isaan itti himee booddee lakkoofsa 4 irraa kaasnee yeroo dubbisu lakkoofsa 14 irratti kan argannu garuu akka mallattoo bara xumuraatti wangeelli mootummaa nama hundumatti akka dhugaa ba'uuf akka inni lallabamuuf jedhu. Sana booddee immoo dhumni akka inni ta'u jechuudha. Akkasuma mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 67 deemnee dubbisnes eertuma kanaa wajjin wal qabatu arganna jechuudha. Akkas jedha. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaatu balali'u nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaaf isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhee jedha. Iddoo kanattis kan arginu wangeelli bara baraa utuu inni lallabamu. Suniyyuu immoo saffisaan balali'uu jechi jedhu saffisa inni ittiin lallabamaa jirudha kan inni agarsiisu jechuudha. Akkasuma immoo qomoo afaan utuu addan qoodii nama hundumaatti utuu lallabamuuti argina jechuudha. Wanti lallabamaa jiru immoo yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaaf isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa kan jedhudha jechuudha. Iddoo kana keessatti yeroo firdii waan jedhu arganna jechuudha. Lallabni kun kan inni lallabamaa jiru saba yeroo firdii keessa jiraachaa jirudha jechuudha. Kanaafiyyuu saba bara xumuraa keessa jiraatuuf ergaa lallabamaa jirudha jechuudha. Akkuma Maatewos boqonnaa 24 keessatti argine sana mallattoo bara xumuraa keessatti wanti nuti arguu dandeenyu keessaa tokko lallabamuu wangeela mootummaati jechuudha. Egaa akka jiraataa bara xumuraatti wanti nuti bara xumuraa kana keessatti eegnu keessaa tokko akka mallattoo bara xumuraatti wangeelli mootummaa nama hundumaatti otoo inni lallabamuuti jechuudha. Egaa har'as dhaabbata amantii kiristaanaa yoo ilaalle jechuudha. Magaaluma tokko keessattiyyuu mandaraa mandaratti dhaabbanni amantii otoo inni babal'atu argina. Maqaa garaagaraa argina. Waldaa garaagaraa argina. Namni hundumtuu otoo inni waaqeffatu argina jechuudha. Kun babal'inni dhaabbilee amantii kun raawwii raajii iddoo kanatti amma ibsameeti jechuu dandeenya. Yookiin immoo wangeelli mootummaa har'a lallabamaa jira jechuu nu dandeessisa. Babal'ina amantii kana yeroo ilaallu dhiibbaan hamaan inni fidaa jiru hin jiru. Akkasuma immoo wanti gaariin nuti arginu maali? Wanti hamaan immoo as keessatti mul'atu maali? Walumaa gala wangeelli mootummaa lallabamaa jira yeroo ammaa kana babal'ina dhaabbilee amantii kanaa wajjiniin wal qabate maaltu jira kan jedhu gabaabummaan dhaggeeffattootaaf akka ibsitu barbaade. Gooftaan si haa eebbisu. Walumaa galatti bara xumuraa kanatti mallattoolee hedduu gooftaan dubbate keessaati. Wangeelli mootummaa kun nama hundumaatti lallabamuusaa mallattoo bara xumuraa keessaa tokkodha. Har'a wangeelli mootummaa lallabamaa jira jennee deebisuu keenya dura wangeelli maali kan jedhu otoo irratti dubbannee gaariidha. Wangeelli oduu gaariidha. Ergaa misiraachooti. Wangeelli ergaa fayyinaa dhala namaatiif barbaachisuudha jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 deemnee yeroo dubbisnu ani sii fi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa atis koomee isaa in hiddita. Kun wangeela. Wangeela jechuun oduu gaariidha jenneerra. Iddoo kanatti oduu gaariin dhagahamaa jiru bofaa fi dubartittii gidduu yookaan seexanaa fi nama gidduu diinummaa bu'uudha jechuudha. Iddoo kanatti kallattumaan sanyii jedhamee kan lallabamaa jiru Kiristoosidha. Wangeelli kun abbootatti karaa raajota akkuma kana Abrahaam Yaaqoobitti illee bifa yaabbannootiin wangeelli kun yookiin Kiristoos lallabamee ture bara duriitti jechuudha. Fakkeenyaaf
oduu gaariin lallabamuu qabu kiristoosidha jechuudha. Yeroo jalqabaaf namni misiraachoon inni dhagaye yoo jiraate kiristoos akka inni dhufee diinummaa buusudha jechuudha. Namaa fi seexana gidduutti. Kanaafuu iddoo kanatti kan himamaa jiru waa'ee kiristoosii fi diinummaa namaa fi seexana gidduu jirudha. Waa'ee sanyii sanaa fi waa'ee sanyii dubartittii fi waa'ee seexanaati jechuudha iddoo kanatti kan himamaa jiru. Kanaaf oduu gaariin waa'ee kiristoos dhaga'uudha yookiis kan lallabamuu qabu kiristoosuma jechuudha. Mee asitti ifa akka ta'uu fi dhaggeeffattootaaf illee diinummaa jechi jedhu kun akkamitti ergaa misiraachoo ta'uu danda'a dhala namaaf jettee yaadda? Waaqayyo diinummaan buusa anisiif dubartittii gidduutti jedhe kun akkamittiin ergaa misiraachoo ta'uu danda'a jettee yaadda? Iddoo kanatti namni seera waaqayyoo daddarbuudhaan isa waaqayyo godhaa jedhe isan hin godhinaa jedhe immoo gochuutiin maal godhee ture? Waaqayyo irraa gargar bahee ture. Addaam waaqayyoon dhokatee ture. Hewaanis waluma faana jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti namni maal godhe waaqayyo irraa gargar bahuutiin seexana wajjiniin firoome gar tokko ta'e jechuudha. Kanaan immoo jireenya bara baraa qabaachuu hin danda'u. Namni waaqayyo irraa adda bahee jireenya bara baraan qabu sirrii. So diinummaan isaan gidduutti bu'uu qaba amma namni gara jireenyaatti deebi'u jechuudha. Hojii kana immoo nan hojjedha kan jedhe eenyudha? Waaqayyo mataa isaati ani jechaa jira. Asitti ani jechaa kan jiru waaqayyoodha jechuudha. Seera uumamaa keessatti akka dubbisnutti jechuudha. Hojii dhuunfaa kootiin sii fi seexana fi nama gidduutti diinummaa nan buusa jechaa jira. Kanaaf iddoo kanatti kan lallabamaa jiru kiristoosidha jechuudha. Oduun gaariin maatiin keenya jalqabatti dhaga'anii waa'ee kiristoos ture. Sanyiin iddoo kanatti ibsame amma fakkeenyaaf sanyii kee fi sanyii ishee gidduutti wanti jedhu jira. Kunillee akkamitti kiristoosiin ibsuu danda'a wanti sanyii jedhu kun kiristoos ta'uu danda'a jechuu dandeenya. Yaada kana Phaawulos akkasitti ibsa. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra deemnee yeroo dubbisnu Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Akkas jedha. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaan akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddoota hin jedhu akka nama tokkoof dubbatamutti hidda jedha. Innis Kiristoosii jedha. Kanaaf hidda jedhamee kan ibsame isuma seera uumamaa keessatti sanyii jedhamee ibsamedha. Kanaaf sanyiin sun Kiristoosii jechuudha. Sanyii dubartittii jedhamee iddoo sanatti kan ibsame Kiristoosii. Asitti ibsa biraa kan barbaadu ani sii fi sanyii dubartittii gidduu jechaa kan jiru boofattidha. Sanyii ishee gidduu boofattee. Boofatti himamaa jira. Boofti immoo seexana ta'uusaa. Akkamittiin beekna kan jedhuuf seera mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irraatii boofti eenyu akka ta'e iddoo sanatti salphaadhumatti nuuf barreeffamee hin arganna. Bineensi guddichi akka jawweessuun boofni bara durii inni diiyaabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaasisu gara biyya lafaatti gadiin darbatame ergamoonni isaas isaa wajjin gadiin darbatamanii jedha. Boofni bara durii diiyaabiloos seexanas inni jedhame. Kanaaf iddoo sanatti sanyii ishee fi sanyii kee gidduu inni jedhame kiristoosii fi seexana gidduutti wanta ta'udha jechuudha. Yookiin walumaa galayyuu lolli jiru lola kiristoosii fi seexana gidduu akka ta'e iddoo kanatti hin arganna. Kanaafuu namaa fi fayyinni dhufuudhaaf namni gara fayyinaatti deebi'uudhaaf isa jalqaba diinummaa isaan gidduutti bu'uu qaba jechuudha. Seexanarraatiin garaa bahuu qabu. Seexanarraatii adda bahuu qabu namoonni fayyinatti deebi'uudhaaf jechuudha. Wanta harka isaanii keessaa bahe deebisanii argachuudhaaf diinummaa isa isaaniif waaqayyoo fi isa isaaniif waaqayyo gidduu bu'e iddootti deebisuudhaaf seexanaa fi isaan gidduutti diinummaan bu'uu qaba jechuudha. Nama lamaaf firoomuun hin danda'amu. Waaqayyoof seexanaaf bitamuun hin danda'amu waan ta'eef diinummaan tokko isaanii gidduu jiraachuu qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha. Eshi akkamitti amma egaa iddoo kanatti Kiristoos lallabame jechaa irra amma egaa wanti nuti deemaa jiruu fi wangeelli lallabamaa jira kan jedhudha jechuudha. Wangeelli Kiristoos erga ta'eeti baroota keessatti Kiristoostu lallabamaa ture. Raajonni Kiristoosiin lallabanii jenneerra. Abbootitti kan lallabamaa ture Kiristoos jenneerra. Egaa Kiristoos yeroo dhufes qaamaan illee gara lafaa dhufeera namni illee san fudhanne. Mee baroota keessatti akkamittiin Kiristoos lallabamaa ture? Yaada kana uumamarraa jalqabee abboota raajota jennee gaafachiisu dhufnu hamma gaafa dhufaatii Kiristoos isa jalqabaatti isa inni nama ta'ee dhalate sanaatti yeroo laallu yeroo inni lafa kanarra ture waa'ee Yesuusiif ilaalcha garagaraatu ture. Yookiis immoo namoonni Kiristoosiin bifa garagaraatiin ture kan isaan hubachaa turan. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 16 deemnee yeroo dubbisnu Maatiyos 16 lakkoofsa 13 nan dubbisaa akkas jedha.
Yesuus gara naanna'aa mandara Qiisaariyaa Filiiphoos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu, kaan inni Eeliyaas, kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa isa tokko jedhan. Yesuus immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate jedha. Iddoo kanatti waa'ee dubbisne Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqa jiraataati jedha. Lakkoofsi 16 Phexros yeroo inni bartoota keessaa yaada tokko isaaf kennudha. Dhuma irratti itti dhufna. Iddoo kanatti namoonni waa'ee eenyummaa Yesuus ilaalchisee yaada garaagaraatu jira jechuudha. Yeroo inni jalqaba dhufe namoonni inni raajii keessaa isa tokkodha, Eeliyaasidha, Ermiyaasidha jedhanii ilaalcha garaagaraa qabu turan. Yeroo sanatti deebii sirrii eenyummaa Kiristoos ilaalchisee deebii sirriin isa Phexros lakkoofsa 16 irratti dubbatedha. Innis ati Masiihicha ilma Waaqayyo jiraataati jedhe. Kanaaf eenyummaan Yesuus karaa garaagaraa lallabamaa jira. Yeroo Yesuus lafa kanarratti jalqaba mul'ate jechuudha. Sanaan booddee eenyummaa Yesuus ilaalchisee deebii sirrii kan deebise garuu Phexros qofa ture. Inni namoonni waan garaagaraa jedhan sun sirrii hin turre jechuudha. Har'as bara keenya Kiristoos bifa garaagaraatiin lallabamaa jiran namoota keessatti. Musliimota biratti, Kaatolikii biratti, Ortodoksiin, Pirootestaantonni waa'ee Yesuusin ilaalchisee yaada garaagaraati kan isaan qaban. Otoo gara isaaniitti hin ce'imme amma yeroo sana yeroo bara bartootaa sana keessa jechuudha. Yeroo Yesuus qaamaan biyya lafaa kanarra jiru Yesuusin akkasitti hubachuun isaanii rakkoo qaba ture. Fakkeenyaaf inni kaan inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu, inni kaan inni Eeliyaas jedhu, inni kaan inni Ermiyaas jedhu, raajota keessaa kaani kan jedhan jiru. Akka amma bartoonni Yesuusiif deebisaniitti yaada hawaasa keessa jiru yeroo Yesuusiif ibsan jechuudha. Akkasitti hubachuun isaanii rakkoo uumuu qaba ture. Maal jettee yaadda? Rakkoo uumee qaba yeroo sana. Namoonni Kiristoosiin akka Masiihitti hin turre kan isaan fudhatan. Namoonni Yesuusin akka waan inni lafa kanarratti mo'utti yookiis yeroo sana Israa'el mootummaa Roomaa jalatti bitamtee waan turteef akka waan inni lafa kanarratti mo'ee mootummaa sana isaan irraa cabsuutti ture kan isaan eegaa turan. Kanaaf kaayyoo Kiristoos isa sirriillee hamma xumuraatti nu hubanne isaan. Nuyi nama akkasiin eegganne inni nuyi beeknu isa akkasii miti jedhaniitu eenyummaa Yesuusin isa sirrii nu hubanne waan ta'eef karaa kan biraa dhiibbaa guddaa san irratti uumeera. Akka sabaatti hamma Waaqayyo irraa adda baanitti gaaniiru jechuudha sabni Yihuudotaa. Sababii Yesuusiin eenyummaa isaa wallaalan. Eenyummaa isaa karaa sirrii hubachuu dhabuutiin. Kanaaf rakkina uumee qaba yeroo sana. Bargit Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti yoo laalle dhuguma isinitti himaa jedhe Yihuudootaan ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhee isaanitti himeera. Bargit eenyummaa isaa beekuun giddu galeessa waaqeffannaati. Fayyina dhala namaa baay'ee murteessaa ture. Inni Masiihii ta'uusaa yoo beekan qofadha kan isaan fayyuu danda'an. Masiihiin inni isaan eeggachaa turan Yesuus isuma isaan dhiisaa jiran kana, isuma isaan nama jedhanii ilaalaa jiran kana waan ta'eef beekuun isaanii dirqama ture. Tole gara yeroo har'aatti yoo dhufnu garaagarummaan har'a jiru kun maal fakkaata? Egaa rakkinni Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti arginu suni eenyummaa Yesuusin wallaaluun sun yookiin immoo bifa garaagaraatiin hubachuun sun har'allee addunyaa keenya irratti mul'ata. Fakkeenyaaf dhaabbilee amantii garaagaraa muraasa isaanii lakkoofsaan baay'eedha. Muraasa isaanii yoo ilaalle amantaa musliimaa keessatti Yesuus hin barsiifama. Garuu Yesuus raajii keessaa akkuma nama tokko ta'etti nabii jedhanii barsiisu. Maqaan isaa Iisaa jedhanii. Iisaa jedhaniitu barsiisu. Inni namadha. Waaqummaa kan hin qabne nama keessaa akkuma nama tokkooti jedhaniiti kan isaan Yesuusin barsiisan jechuudha. Achitti Yesuus akkasitti barsiifamaa jechuudha. Gara Kaatolikii yeroo dhufnu Yesuus namummaa Yesuusitti ni amanu. Garuu Yesuus kun nama foonii isa akka keenya yookiin immoo dhaqna cubbuu hojjetu cubbamaa ta'eetu dhalate miti. Inni qulqulluudha. Cubbuu hojjechuu kan inni hin dandeenye wal'aansoo keessa isaa jiru qabuutiin osoo hin taane uumama isaatiin cubbuu hojjechuu hin danda'u. Namummaan isaa bifa namarraa cubbamaarraa fooyyee qabuun dhalate. Maatiin isaa qulqulloota turanii. Maariyaam fa'aa tooruma inni irraa dhufeeyyuu qulqulluudha jedhanii barsiisu. Kun immoo dhimma Yesuus yookiin lubummaa Yesuus irratti yookiin isa Kiristoos abukaattoo keenya ta'ee hojii nuuf hojjetu irratti rakkina uumsu qaba. Inni nama hin taane taanaan akka keenya qorameen ilaalamne taanaan namni akka keenya rakkina keenya nuuf hubatu jiraachuu qaba. Yaada jedhu sanallee of duubaa qaba. Amantaa Ortodoksii keessallee
yaaduma kana fakkaatutu jira. Lamman isaanii keessattiyyuu rakkoon jiru Kiristoos qulqulluu ta'ee dhalachuuf yookiin immoo foon namarraa cubbamaarraa adda ta'e qabaatee dhalachuuf haadhi isaallee qulqulluu ta'uu qabdi. Maatiin isaa hundumtuu haati warri ishee akkasuma jechaatti warri inni irraa dhalate sun. Isaan immoo Maariyaam qulqulluu fi dhala namaarraan adda jedhanii waan amaniif rakkoo kanatu jira jechuudha amma yeetaanaan. Garuu Kiristoos akkuma tamma jette yaada kee gidduutti addan kutee dhiifama dhagna cubbamaan qabateeti dhalate. Kanarratti dhaggeeffattoonni sirriitti akka isaan xiinxalan nan barbaada. Sababni isaa namummaan Kiristoos hammam akka inni nu fayyadu beekuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Dhaabbileen amantii garaagaraa maal akka isaan jedhan itti deebi'uun baay'ee murteessaadha. Mee atillee jechuudha. Tokkoffaa Kiristoos foon akkamii qabatee dhalate? Lammaffaa immoo akkaataa itti Kiristoos namummaa Kiristoos hubachuu dadhabuun miidhaa akkamii nurraan gahuu danda'a kan jedhu. Sababni isaa Kiristoos eenyu akka ta'e beektanii amanuu yoo baattan cubbuu keessaniin duutu kan Yihudoota qofaatiin osoo hin taane har'allee nuufis heertuu eenyummaa isaa beekuun dirqamadha. Namni isatti amanu eenyu akka inni ta'e beekuun dirqamadha. Mee miidhaa maaliin nurraan gahuu danda'a jettee yaadda? Eenyummaa Kiristoos namummaa Kiristoos isa sirrii beekuu dadhabuun jechuudha. Okay, Kiristoos nama akkuma keenyaa ta'e akka inni dhalate Ibroota keessatti hin arganna. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa kaasnee faan hin arganna. 14 irraa kaasnee ijoollonni kun foonii fi dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'e du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e jedha. Akkuma isaanii ta'e nama ta'e kan jedhutu jira. Lakkoofsi 17 caalmaatti ni ibsa. Kanaafis inni fuula Waaqayyoo duratti hangafa lubootaa isa o'a qabeessaa fi amanamaa ta'uudhaaf namoota dhiifamuu cubbuu argachiisuudhaaf karaa hundumaa obboloota isaa fakkaachuu isa barbaachise inni waan ofii isaatii dhiphatee qoramee arge keessatti warra qoramni itti dhufu gargaaruu hin danda'a. Kanaafuu iddoo kanatti wanti nu argaa jirru Kiristoos nama ta'uu isaati. Nama ta'uu isaatiin immoo wanti inni nu gargaaru yookiin immoo nama ta'uu isaarraa bu'aan nu argannu fuula Waaqayyoo duratti hangafa lubootaa isa o'a qabeessaa fi amanamaa ta'uudhaaf namoota dhiifamuu cubbuu argachiisuudhaaf karaa hundumaa obboloota isaa fakkaachuu isa barbaachiseedha. Karaa hundumaa jennaan karaan tokko ittiin Kiristoos irraa adda bahee jiru hafuun jiru jechuudha. Boqonnaa 4 keessatti cubbuutu irraa dhabame malee akkuma keenya kan qorame qabna kan jedhu sun hangafa lubootaa qabna kan jedhu sun Kiristoos guutummaatti akka nu fakkaatudha jechuudha. Kanaaf inni namuma ture jechuudha. Karaa hundumaan nu fakkaata jechuudha. Karaa ittiin nurraa adda bahee hin qabu jechuudha. Waaqummaa isaa irraan kana. Macaafumatu akkas jedha. Roomee boqonnaa karaa hundumaati karaa hundumaan. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 3 illee akka ragaatti akka itti dabalan nu barbaada. Sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabe Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isa nama foonii keessaatti farade ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessu dhufe. Foon isa namni cubbamaan uffatu uffate. Namni cubbamaan foonuma uffatu uffate ta'a. Hin uffate taa'an isin hin uffate. Nama fakkaateeti dhufe osoo hin taane nama ta'ee dhufe Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 yoo ilaallu jechuudha. Birgit kana wallaaluun keenya maal nu miidhaa kan jedhudha wanti barbaachisan. Yookiin immoo kana ganuun keenya kanatti amanuu dhiisuun keenya maal nu miidha kan jedhu yoo hubanne baay'ee gaarii jechuudha. Sababni isaa tokko Kiristoos inni isin waame amanamaa akka ta'e isinis inni isin waame qulqulluu akka ta'e isinis qulqulloota ta'a kan jedhu barreeffamee jira. Kiristoos foon nurraa adda bahe qabateeti foon cubbuu hojjechuu hin dandeenye qabateeti cubbuu injifate yoo ta'e nuni cubbuu injifachuu dadhabuu keenyaaf sababa qabna jechuudha. Inni foon kan biraa uffatee yookiin immoo foon akka keenyaan uffanne taana inni yoo cubbuu injifate akka isaa cubbuu injifachuuf ajajni nutti kennama yoo ta'e ufiisaa cubbuu foon adda ta'e uffatee cubbuu injifateetu nuun immoo akka nuti foonuma kanaan cubbuu injifannu nu ajaja yoo ta'e karaa kan biraa seerri inni nu kennellee feerii miti jechuudha. Barumsa akkamitti jira kana keessa seerri Waaqayyoo eegamuu hin danda'u kan jedhutu jira. Kiristoos seera Waaqayyoof abboomamaa kan inni ta'e nama ta'e foon adda ta'e uffatee kanaaf seerri Waaqayyoon eegamuu danda'amee eegamu kan jedhutu as keessatti jira jechuudha. Kun immoo barumsa dogoggoraati. Karaa kan biraa immoo Kiristoos nama ta'e taanaan akka keenya qorame taanaan rakkina keenya sirriitti nu hubachuu danda'a jechuudha. Waan nu dhala namaa mudatu hunduma dhamdhamee arguu danda'a jechuudha. Kanaafidha Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti karaa hundumaa akka keenya waan qorameef rakkinni keenya garaa isa rukutuu danda'a kan inni jedhuuf jechuudha. Argite egaa yoommoo barumsa akkasii maaliif barbaachise
keessumaa kaatolikii fi ortodoksii keessatti barumsa akkasii maaliif barbaachise? Kiristoos nurraa adda ba'eeti cubbuu injifate waan ta'eef namni nuufi Kiristoos gidduu dhaabbatu jiraachuu qaba. Isaantu Kiristoos isa rakkina keenya nu bannee fi isaan gallee fi unu nama rakkataa gidduu qeesota, phaaphaasota, daaqonoota, qulqulloota jedhamanii maqaan isaanii kan dhahamu ani maqaa isaanii hin beekne baay'een isaanii gidduu keenyaa fi Kiristoos galuu barbaadu jechuudha. Argite? Kanaaf lubummaa Kiristoos gidduullee rakkina uumsuu danda'u qaba jechuudha kun. Kanaaf iyyuu akkasitti akka hubannu barbaada. Yaada kee itti fufuu dandeessa. Egaa bifa kanaan iddoo garaagaraatti yeroo Kiristoos barsiifamu arginaa jechuudha. Itti fufuudhaan Pirootestaantii keessatti illee eenyummaa Yesuus hin barsiifamu. Eenyummaa Yesuus akka inni guutummaa guutuutti nama ta'e akkasumas guutummaa guutuutti Waaqa akka inni ta'e jechuudha. Barumsa sirrii jechuudha. Barumsa sirrii isa nuyi qabachuu qabnu yookiin isa xumuraa isa nuyi itti amannu jechuudha. Eenyummaan Yesuus inni namarraatii adda kan ta'e miti naumadha. Haaluma wal fakkaatuun inni si'uma tokkotti immoo Waaqadha jechuudha. Waaqa sirriidhas jechuudha. Waaqa nama ta'e. Waaqa nama ta'e jechuudha. Baay'ee gaariidha. Pirootestaantummaa keessatti egaa kana qofa miti kan lallabamu. Pirootestaantummaa keessatti eenyummaa Yesuus bifa adda addaatiin illee lallabama. Fakkeenyaaf Jehovaa Wiitnesiin Pirootestaantiidha. Dhugaa baatonni Yehowaa. Kiristoos inni achitti lallabamu Kiristoos isa uumama ta'edha. Uumama Waaqayyo Abbaa jechuudha. Isaan akkas jedhanii amanatti Waaqayyo Abbaan Yesuusin uume, Yesuus immoo waa hundumaa uume jedhu jechuudha. Sanas ta'e kana Kiristoos waa hundumaa isaa uumu garuu uumamadha jechaa jiru jechuudha. Gara hawaariyaatitti achi as yoo dhufte immoo Pirootestaantiidha isaanis yookiin immoo waldaa ergamoota yookiin apostolic church kan jennu. Qaamni kan biraan Kiristoos irraa addatee hin jiru. Inni Abbaanis Ilmis isuma waaqummaa isaatiin abbaa ta'a. Ilma ta'uusaa foon nama ta'uusaatiin immoo ilma ta'a. Namummaa isaa ilaalchisee illee inni nama qulqulluu akka inni ta'e. Namummaa isaa akkuma kaatolikii akka kaatolikii ilaalcha kaatolikii illee akka isaan qaban. Baay'ee egaa iddoo kanatti maal rakkina qaba Kiristoos qofatu jira yoo jenneedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 akka nuti ilaalluun barbaada. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsi 3 iddoo kanarratti of eeggannoo akka nuti gochuu qabnu Kiristoos akka inni iddoo sanatti nu gorsa. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Egaa iddoo kanatti immoo kan nuti arginu Kiristoos bartoota isaatiif abbaa yeroo kadhatu Abba si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus isatti ergites ofii isaatiin. Yesuus Kiristoos isatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Amma egaa iddoo kanattis eenyummaa Yesuus qofa osoo hin taane jireenya beekuu osoo hin taane eenyummaa Waaqayyo Abbaas sirriitti beekuun baay'ee murteessaa fi fayyina keenya keessatti iddoo guddaa akka inni qabudha. Iddoo kanatti Yesuus kan inni ibsaa jiru jechuudha. Sababni isaa Kiristoosumtiyyuu Waaqayyo Abbaatiin ibsuudhaa fi gara lafaa kanaa kan inni dhufe jechuudha. Yookiin immoo Waaqayyoo fi nama walitti fiduudha kan inni dhufe jechuudha. Argite? Kanaaf rakkina guddaa qaba. Pirootestaantummaa keessayyuu rakkina guddaatu jira jechuudha. Kanaafuu yaada kana akka walii garaatti gaafa walitti finnu har'a dhaabbileen kiristaanaa akkas babal'atanii karaa garaagaraatiin Kiristoosiin lallabuun isaanii wangeelli lallabamaa jira, wangeelli mootummaa lallabamaa jira jennee dubbachuu nuun dandeessisuun jedhaani gama kooti. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo isa eebbisu. Egaa amma kun immoo gaaffii lammaffaatti nu geessa. Yeroo ammaa kana dhaabbilee amantaa garaagaraa deemtee abbootii amantaa gaaffii otoo gaafatte gaaffii amman si gaafadhe kana otoo gaafatte babal'inni garaagarummaan dhaabbilee amantii kiristaanaa keessatti amma mul'atu kun rakkina uumuu hin qabu wangeela mootummaa irratti jettee otoo gaafatte deebiin isaan si deebisan no karaa kamiin iyyuu Kiristoos lallabamu kan jedhutu jira jechuudha. Argite akka ragaatti heertuu tokko si dubbisuun barbaadaanis akka atillee irratti dubbattuu fi Filiphisuus boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Fakkeessuudhaanis haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u akkuma fedhe ta'e karaa fedheyyuu Kiristoos lallabamu duwwa ani kanatti nan gammada si'achis itti nan gammadaa jedha. Argite akkuma amma abbootiin amantii akkas jedhu siin jechaan jiru karaa fedheyyuu haa ta'u jedha. Fakkeessuudhaanis haa ta'u dhugaanis haa ta'u akkuma fedhe ta'e karaama fedheyyuu Kiristoosumti lallabamu duwwaadha Phaawulos. Ani kanumatti hin gammada. Sichis isatti kanatti hin gammada jedha Phaawulos. Egaa yoo rakkina uumsa yoo jenne sigalee babal'inni amantii kiristaanaa kun lallabbii wangeela bara baraa kanarratti eenyummaa Kiristoos addunyaatiin ga'uu keessatti rakkina uumsuu qaba. Even wangeelli akka inni lallabamneef iyyuu danqaa ta'a erga jettee heertuu kana akkamitti ibsuu dandeenya?
karaama fedheyyuu Kiristoos haa lallabamu yeroo jedhu Phaawulos. Egaa yaanni kun Kiristoos karaa gara garaa lallabamuunsa wangeela bara baraatti danqaa ta'a jenneerra. Sababni isaas Kiristoos iddoo gara garaatti bifa gara garaatiin hubatamaa jira waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti garuu inni Phaawulos karaama fedheyyuu haa ta'u Kiristoos haa lallabamu jedhu sun isa amanuu Kiristoos karaa barbaade dhaabbata sana keessattis isa kana keessattis akka fedhetti haa lallabamu jennu sanaaf miti. Inuma kitaabuma kana Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 2 yeroo dubbisnu ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasa. Amma Kiristoos karaa tokko qofaa lallabamaan jiru garuu warra yaada tokko jechaa jira Phaawulos iddoo kanatti. Wanti Phaawulosiin gammachiisu Kiristoos iddoo sanattis iddoo kanattis akka barbaadetti lallabamuu osoo hin taane yaada walitti dabalachuudhaan tokkummaatiin eenyummaa Kiristoos isa dhugaa lallabna yoo ta'edha. Nuyi Kiristoosiin lallabaa jirra jechuu kan dandeenyu. Wangeellis Kiristoos hidhanneerra eenyummaan Kiristoos inni sirriin yoo lallabame wangeelli bara baraa lallabamaa jira jechuu dandeenya. Even asuma irratti Phaawulos kan jechaa jiru Kiristoosumti haa lallabamuudha. Amma akkoo wanti nuti sila ilaalaa jirru Kiristoos mitiidha inni lallabamaa jiru. Kiristoos takkaatti waa hunda kana kiristaanummaa keessatti lallabamaa jiru kana hunda ta'uu hin danda'u. Egaa masiihonni sobaa akka jiranis immoo wanti ibsameeru jira. Isa itti fufna itti dhufuu dandeessa. Garuu Kiristoos kana hunduma ta'uu hin danda'u. Walumaa galatti. Phaawulos garuu kan inni jedhu Kiristoosumti haa lallabamu jechuun Kiristoos inni sirriin haa lallabamuu duwwaa jechaa jira jechuudha Phaawulos. Akkasii. Indoom iddoo tokkotti bartoonni yeroo tokko namni wayii hafuura hamaa utuu baasuuti arganii jennaan argineetu dhorkine maqaa keetiin inni nu wajjin si faana hiriirre waan ta'eef ni dhorkine jedhani. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 49 irra kan jirudha. Yaa nu dubbisi. Luqaas boqonnaa 9 49 ergasii Yohaannis yaa barsiisa namni tokko maqaa keetiin hafuura hamaa utuu baasuu argine waan inni nu wajjin si duukaa hin bu'iniif isa dhowwine jedhee Yesuusitti dubbate. Yesuus garuu isa hin dhowwina kan isiniin hin mormine gara keessaniin ta'a isaaniin jedhee asitti ibsa bal'aatu kenna. Waa'ee tokkummaati. Namichi maqaa Yesuusiin baasaa jiru sun gara bartootaati jechuudha. Amma maqaamti Kiristoos gosa gara garaa haa lallabamu osoo hin taane Phaawulos kan jechaa jiru Kiristoos inni sirriin haa lallabamu malee eenyuyyuu haa lallabu rakkina hin qabu. Si galee Kiristoos isa sirrii lallaba taanaan eenyuyyuu haa lallabu rakkina hin qabu. Eenyuyyuu haa lallabu. Isa sirriidha yoo ta'e. Isa sirriidha yoo ta'e jechuudha. Yaada tokkodha yoo ta'e amma isatti Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 2 yaada tokkonidha yoo ta'e Kiristoosumti haa lallabamu rakkina hin qabu. Isa kana miti amma bifa gara garaatiin isa amma lallabamaa jiru kanatu gaaffii ta'aa jira waan ta'eef itti fufuu dandeessa. Kanaaf inni Phaawulos jechaa jiru isa bifa gara garaatiin osoo hin taane isa akka Luqaas keessatti arginu kanaati. Yaa. Namichi sunis bartoonnis maal gochaa jiru maqaa Yesuusiin hojii hojjechaa gara isaaniiti jechuudha. Yaada tokko qabu jechuudha. Isa Filiphisius 2 irra jiru faana. Garuu rakkinni kana wajjin wal qabatee dhufu jira. Kiristoos wangeelli mootummaa kun hin lallabama jedhee qofaa hin dhiisne. Maatiyuus 24tti yeroo achi deebinu 24 irraa akkas jedha. Masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee argisiisu. Iddoo kana amma rakkinni jiru. Wangeelli mootummaa hin lallabama, hin lallabama. Karaa sirriitiin lallabamuu qaba. Garuu sana wajjin wanti dhufu masiihota sobaa fi raajota sobaati. Kanaafuu isaan maal godhu? Ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'amaniyyuu. Egaa waa'ee Kiristoos kan isaan lallabamanii waa'ee masaa dudubbatu yoo danda'ame immoo maal godhu? Warra isaaf fo'amaniyyuu isarraa garagalchu. Egaa isaan waa'ee warra wangeela mootummaa lallaban osoo hin taane qooda wangeela mootummaa lallabu warra Waaqayyoof fo'amaniyyuu isarraa garagalchuu jedha. Egaa amma gaa iddoo kanatti wanti lakkoofsa 23tti yoo ol deemte waan baay'ee barbaachisaadha iddoo kana yaada kanatti kaaste baay'ee gaariidha. Egaa yeroo sanatti namni ilaa masiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaniinaa jedheeti itti fufa Kiristoos. Amma gaa raajonni sobaa hin ka'u. Raajonni sobaa kuni falaasama saayinsii dubbatu miti. Yookiin immoo
yaada dhuunfaa isaanii baasanii barreessu miti. Wanti jedhamaa jiru maqaa Yesuusiinidha kan isaan dubbatan. Masihii sobaati isaan. Argitee? Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 deemtee yoo dubbiste masiihota sobaatu ka'aa jedha yookiin immoo kiristoosota sobaa jechuudha. Egaa kiristoosiin kan lallaban raajonni sobaa hin ka'u yoo ta'e amma gaa of eeggannoo cimaan iddoo kanattidha jechuudha kiristaana gidduutti. Babal'inni dhaabbilee amantii kana gaa iddoo kanattidha jechuudha rakkina kan inni uumsu. Amma gaa walumaa gala gaaffii tarii gara xumuraa gaaffii isa xumuraa ta'a jedhee kanan yaadu walumaa galatti kiristoosis akkuma inni ibse wangeela Maatiyos boqonnaa 24 keessatti ani lakkoofsa 3-4 dubbisuun barbaada achiin booddee gara gaaffii gosa xumuraatti deemuun barbaada. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milikiin dhufa keetii kan dhuma barichaas maali jedhanii. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadha. Egaa amma Kiristoos kan inni jechaa jiru barri xumura bara wallaalchifamuu akka ta'ee fi akeekkachiisa cimaa kenneef. Indoom lakkoofsa 25 yoo ilaalte immoo kunoo ani kana duraan dursee isinitti himeera jedhan. Akkuma nuti beeknu abbootiin keenya sitti meera jennaan sanarra darbite yoo deemte adabatu jira jechuudha. Adabatu jira jechuudha. Kiristoosis maal jedhe waan baay'ee ergatti mee booddee kunoo ani duraan dursee isinitti meera jedha. Akeekkachiisa cimaatu Maatiyos boqonnaa 24 keessatti barreeffamee jira jechuudha. Barri xumuraa bara wallaalchifamuuti jechuudha. Wallaalchifamuun immoo kan inni ka'u yaada addaatiin osoo hin taane wangeela garagalchuutiin wangeela kan biraa lallabuutiin Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 wangeela kan biraa wangeela kana bifa kan biraatiin wangeela bara baraa osoo hin taane wangeela mootummaa osoo hin taane wangeela badhaadhina wangeela garagaraa lallabuutiin jechuudha. Even heertuun ati kaaste boqonnaan 24 lakkoofsa 24 dinqii gurguddaa taasisuutiin yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Dinqii gurguddaa taasisuutiin warra fo'aman gowwoomsuu jechuun maal jechuudha? Warri fo'aman waanuma salphaatiin hin gowwoomfaman. Seexanni akkamittiin akka ijoollee waaqayyoo kuffisuu akka danda'u baroota keessatti waan shaakaleen bara xumuraa kana keessatti appilaayii godha jechuudha. Yeroo akkasiitti of eeggannoo cimaan nu barbaachisa jechuudha. Dinqii gurguddaatu jira ammayyuu bara keenya keessa. Tarii raajonni sobaa har'a ka'aniiru itti fuftee waan ati nuuf ibsitu ta'uu danda'a. Garuu dinqii gurguddaatti amanuutu jira baroota keenya keessa. Yaanni nama wangeela kanarraatii akka galagaluu fi namni akka inni dinqiitti amanu gochuutu jira jechuudha. Walumaa galatti gaaffiin kun nu xumuraa egaa bara wallaalchifamuu akkasii keessatti akkamittiin of eeggachuu dandeenya? Dhaamsi ati dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsitu yoo jiraate akkamittiin wallaalchifamuu kana keessatti namni dhaabbachuu danda'a? Keessumaa lakkoofsa 13 Maatiyos 24:13 yoo ilaalle namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu hin fayyaa jedha. Hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuu akka dandeenyu warra fo'aman iyyuu hamma gowwoomsanitti dinqii gurguddaa warra hojjetan kana injifachuu akka dandeenyu maal gochuutu nurra jiraata? Ragaan caaffata qulqullaa'aa ati hubatte yoo jiraate dhaggeeffattootaaf. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kan yeroo dubbisnu michoota ko warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amanina. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaanittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Kanaafuu iddoo kanatti karaan nu ittiin gowwoomsaa kana jalaa baanu yoo jiraate qoruudha jechuudha. Asirratti qajeelfama gahaa ta'etu nuuf kenname. Kanaaf Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa deemnee yeroo dubbisnu isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu inni isin kennaaf. Kanaaf akkamittiin qorra kan jedhuuf kadhataa fi macaafa qulqulluu keenyatti fayyadamuudhaan akka ulaagaatti jechuudha. Macaafa qulqulluu keenyatti fayyadamuudhaan qorraa jechuudha. Waan hundumaayyuu qoraati ilaalaa isa gaarii ta'e qabadhaa nuun jedha macaafni. Kanaafuu Tasalonqee irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irraati waan hundumaa qora isa gaarii ta'e qabadhaa. Tasalonqee irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 garuu waan hundumaa qora isa gaarii jabeessaatti qabadhaa jedha. Waan hundumaa qora isa gaarii ta'e immoo jabeessaatti qabadhaa. Isa gaarii ta'e jechuun
inni gaarii hin taanes keessa jira jechuudha. Kanaaf bara wallaalchisaa kana keessa isa gaarii ta'eef isa gaarii hin taane adda baasuuf qorachuu qabna. Egaa amma gaaffiin jiru iddoo kanattidha. Yaada kee adda kutuuf dhiifama. Amma akkuma tamma jette bara xumuraa kana keessa injifachuu kan nuti dandeenyu tokko nama qorataa ta'uu qabna jechuudha. Nama wangeela qoratu ta'uu danda'uu qabna jechuudha. Inni lammaffaan immoo nama kadhataa ta'uu qabna jechuudha. Yoo akkas taane qofaadha kan nuti bara xumuraa keessa darbuu dandeenyu akka amma ragaa arganne kanatti jechuudha. Egaa kanaan adda baasuu dandeenyaadha. Yeroo amma nama qorachuu qabna yeroo jennu akkamitti qoranna? Amma fakkeenyaaf raajiin sobaa fi inni kun raajii sobaati, inni kun raajii dhugaati jechuuf akkamitti adda baasuu dandeenya? Wanti hundumtuu dubbii sagalee Waaqayyo akkas naan jedheeraatu jira. Waaqayyotu na ergeetu jira. Dubbii sagalee Waaqayyo baatanii deemuutu jira. Akkamitti adda baafachuu dandeenya raajii kana? Okay, gaaffii bareedaadha. Isaayaas boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irraa deemnee yeroo dubbisnu akkas jedha. Isaayaas boqonnaa 8 lakkoofsa 20 warra akka abboommii kanaa fi akka dhugaa kanaatti hin dubbanneef lafti hin bari'oodha. Afaan Ingiliffaa isaarra warri akka abboommii kanaa fi akka seera kanaatti akka dhugaa kanaatti hin dubbanne sababni isaa ifatu isaan keessa hin jiru jedha. Yoo akkasitti hin dubbatan ta'eef ifatu isaan keessa hin jiru jedha. Kanaaf iyyuu akka abboommii sanaa fi akka dhugaa sanaatti hin dubbatan yoo ta'e ifti isaan keessa hin jiru. Kanaan adda baafnaa jechuudha. Akkuma kana jarri kun maqaama Yesuusiin kan isaan adeeman. Keessa deebii boqonnaa 18 irratti deemnee yeroo dubbisnu keessa deebii boqonnaa 18 irraas lakkoofsa 18 lakkoofsa 18 irraa kan ani raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa isaaniif nan kaasa dubbii koo afaan isaa keessa nan kaa'a inni immoo wanta ani isa abboome hundumaa isaanitti in hima. Egaa eenyullee dubbii koo isa inni maqaa kootiin dubbatu kana dhaga'uu yoo dide gatii isaa hin argata. Lakkoofsa 20 irra kan jiru raajiin utuu ani dubbachuudhaaf isa hin abboomin dubbii tokko maqaa kootiin waan dubbatu kan fakkeessu yookiis maqaa waaqayyolii warra kaaniitiin kan dubbatu haa ajjeefamu jedhe. Isin immoo garaa keessanitti dubbii isa waaqayyo hin dubbatiin sana attamitti beekuu dandeenya yoo jettan raajiin tokko maqaa waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaa ta'uudhaa baate dubbichi isa waaqayyo hin dubbatiinidha. Raajii kana ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatinaa jedha. Iddoo kana kan jiru inni hin dubbata wanti inni dubbate immoo hin raawwatu yoo ta'e raajiin sun raajii sobduudha kan jedhutu jira. Raajii sirrii miti ofuma keessaa fuudheetu dubbatee jechuudha. Fakkeessuutiin maqaa kootiin dubbate malee inni raajii sobaa miti hin raawwanne waan ta'eef jechuudha. Yoo raawwate amma yeroo ammaa kana nama hin gowwoomsu kun warra fo'amanis hin kuffisu kun hin raawwanne waan ta'eef amma rakkoon jiru yeroo ammaa kana kan nuti arginu hin dubbatama hin raawwatama amma isa kanadha wanti adda baasuun dura jiraatu jechuudha. Waanuma raawwatameef raajii tokko dubbatee immoo waan inni raawwatameef qofa kun raajii sirriidha jechuu ni dandeenya. Isa kana amma isa kanadha wanti adda baafachuu qabnu jechuudha. Wanti murteessaan kanadha. Fakkeenyaaf yoo isaan mucaa godhatedhaan mucaa godhataniima hin argina. Yoo isaan mana ijaartedhaan mana ijaaraniituma argina. Wanta akkasii yeroo tokko tokko hin mul'ata. Isa kanaaf macaafuma kana keessa deebii boqonnaa 13tti achi deebinee yeroo dubbifannu keessa deebii boqonnaa 13 tokko haga 3tti akkas jedha. Raajiin yookiis namni abju'atu tokko isin gidduudhaa ka'ee milikkita yookiis dinqii yoo isinitti hime milikkinni yookiis dinqiin inni duraan isinitti hime fiixaan yoo ba'e inni egaa waaqayyolii kan biraa hin waaqessina in hojjennaafis jedhee warra isin dur hin beeknetti yoo isin geesse isin dubbii raajii sanaa yookiis namicha abju'atu sanaa hin dhaga'inaa. Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaan isa jaallattan beekuudhaaf qoree isin hin ilaalaa'edha. Iddoo kanatti raajii dubbatee yoo raawwate iyyuu wanti sana booddee jiru maalidha? Ergamni nama kanaa maali? Asitti lakkoofsuma fiixaan yoo ba'e raajiin lakkoofsa 2 irraa fiixaan erga ba'ee booddee iyyuu waaqayyolii kan biraa waaqessina hin hojjennaafis yoo isiniin jedhe
dhagayinaa kan jedhu jira. Egaa Kanaafiyyuu har'as raajiin lafa kanarratti ni dubbatu jennee yaadnu ergamni isaan qabatanii jiran maalidha? Isaan duuba wanti jiru maali? okay. Raajiin amma gaa raajii gaafa jennu raajii hunduma jechuu keenya miti gaa amma gara lammanii nu ilaaluu qabna. Hin dubbata hin raawwatu yoo ta'e of keessaa fuudheetu dubbatee jedha. Hin dubbata hin raawwata kanumaan immoo hin amaniinaa jedha jechuudha. Isuma raawwateeyyuu hin amaniinaa. Yaa egaa amma rakkinni isaa immoo jedha. Raajii kanatti kan dhimma bahuu danda'utu jira waan ta'eef jechuudha. Garuu iddoo kanatti tuqaan barbaachisaan Waaqayyo biraa otoo hin ergamiin iyyuu raajiin tokko raajii dubbatee maqaa Waaqayyootiin raajii dubbatee raajichi raawwachuu danda'a. Garuu Waaqayyo wajjiniin miti, Waaqayyo irraa miti ergamni isaa qaama biraatu jira jechuudha. Innaa amma egaa isaan kana dhagaa adda baasuun isaan kana dhagaa qorannaan kan inni barbaachisu sana booddeedha. Dubbii inni sanaan booddee barsiisa inni barsiisuu barbaadu si gale raajii dubbatee erga raawwatee booddee barsiisni inni barsiisuu barbaadu maalinni dhuguma barsiisa wangeelaatii kan jedhu xiyyeeffannaadhaan nama qorannaa taanee dhaabbachuu kan dandeenyu. Egaa bara xumuraa kana keessatti iddoo kanatti waan inni raajeef waan inni raajiin sun raawwateef waan raawwateef inni raajii dhugaadha osoo hin taane sana booddee barsiisni inni barsiisu Kiristoos inni barsiisu wangeelli inni barsiisu wangeela akkamiiti kan jedhu adda baasuun immoo dirqama dhalataa bara xumuraati jechuudha. Kanaan wal qabatee mul'ata keessatti mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irraati akkas jedha. 16 lakkoofsa 13 yommus ani afaan bineensa isa akka jawwee sana keessa afaan bineensicha isa kaanii keessa afaan raajii sobduu keessaas hafuuronni xuraa'oon 3 fattee fakkaatanii utuu ba'anii nan arge. Isaan hafuurota seexanaa warra milikkita garaagaraa argisiisanidha. Isaan kun mootota guutummaa biyya lafaa lola guyyaa isa guddicha kan Waaqayyo hundumaa danda'u sanaaf walitti qabuudhaaf warra ba'anidha. Iddoo kanatti wanti nuyi argaa jirru dinqii fi milikkita garaagaraati. Walta'iinsa wayii immoo argina. Walta'iinsi tokkos jira iddoo kanatti. Isaan hafuurota seexanaa milikkita garaagaraa argisiisanii maal walitti qabu? Guutummaa biyya lafaa mootota guyyaa guddaa lola isa kan Waaqayyoof walitti qabu jedha. Amma iddoo kanatti walta'iinsa ani jechuu barbaade illee lakkoofsa 13 irratti kan argamu bineensa akka jawwee bineensa isa kaan akkasuma raajii sobduu jedha. Amma iddoo kanatti kan nuti argamu bineensa akka jawwee eenyuun inni seexana bineensa isa kaan inni ilaalla eenyu akka inni ta'e kutaatti aanutti ni ilaalla raajii sobduu jedha. Walta'iinsi kun walitti dhufanii hidhata guddaa akka isaan qaban afaan isaanii keessaa wanti wal fakkaatu tokko akka inni ba'e innis immoo fattee akka inni ta'e garuu afaanuma keessaa akka inni ba'e iddoo kanatti barsiisni bara xumuraa kana keessatti karaa kamiin iyyuu dhiyaatu xiyyeeffannoo kan barbaaduu fi qorannaa kan nu barbaadu ta'uusaa akka nuti hubannuumaaf iddoo kana tuquun barbaade tarii hulaa kana xumura irratti hin laalla. Dhuma irratti wanti ati dhaamsi ati dhaggeeffattoota miidiyaa The Final Call yookiin immoo waamicha xumuraa jedhu kanaaf wanti ati dhiyeessitu yoo jiraate akka dhaamsaatti wanti ati yaada ati qabdu yoo jiraate isaaniif dhiyeessitee baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Okay. Dhuma irratti wanti jechuu barbaadu bara xumuraa kana keessa wallaalchisi jira. Akkuma jenne wanti odeeffamaa jiru yookiis akkaataan itti amma wangeela lallabamaa jiru hundumti isaa Kiristoosiin kan giddu galeeffateedha miti jenne yaada keenya yeroo walitti qabnu. Kanaaf isa gaarii ta'e qoraa waan hundumaa qoraa isa gaarii ta'e immoo cimsaatii qabadhaa waan jedhuuf macaafni yeroo kanatti namoota qorataniif namoota kadhatan ta'uun nurra jiraata jechuudha. Bara xumuraa kanatti namni hundumtiyyuu waan tuutni baay'een gara dhaabbata tokkotti yaa'eef wajjin deemu waan raajiin tokko dubbatamee raawwatameef osoo hin taane sana duuba maaltu jira? Dhuguma guyyaa xumuraatti ani fuula Waaqayyoo irratti dhaabbachuu nan danda'a. Namni hundumtiyyuu dhuunfaasaatti waa'ee bara xumuraa kana qorachuun waa'ee bara xumuraa kanaaf kadhachuun isarra jiraata jechuudha. Yaada namaatiin waanuma lallabaan tokko dubbateef waanuma namoonni baay'een iddoo tokkotti walitti qabamanii barataniif barsiisaniif
raajiin dubbatamee waan raawwatameef qofa amanuun nurra hin jiraatu. Qorachuun nurra jiraata kan jedhudha. Nama hordofanii deemuun hin jiru jechuudha. Nama milkeessu jechuudha. Namoota laallee deemuun nurra hin jiraatu. Namni nama amanatu abaaramaadha waan jedhuuf nama osoo hin taane kan nu ilaaluu qabnu Waaqayyoon itti aansuudhaan immoo qajeelfama macaafa qulqulluu kan ofii keenya qorachuutu nurra jiraata hin jedha dhumurratti. Okay, baay'ee gaariidha fayyaa ta'e. Egaa walumaa galatti sagantaa keenya har'aatiin akkasiin eebbifamtan ni amanna. Egaa walitti yeroo qabnu sagantaa keenya guyyaa har'aarraa wanti nuti barachuu dandeenyu jedhee ani yaadu yeroo ammaa kana babal'inni dhaabbilee amantii kiristaanaa babal'ina wangeelaa irratti dhiibbaa neegatiiva ta'e akka inni uumsaa jiru. Danqaa babal'ina wangeela bara baraa akka inni ta'aa jiru. Kiristoos inni sirriin taane yookiin immoo Kiristoos inni sirriin lallabamaa akka hin jirre. Kiristoosiin bifa sirrii hin taaneen lallabamaa akka jiruu fi kun immoo guutummaan guututti kaayyoo seexanaa akka ta'e. Garaagarummaan jiru, garaagarummaan barsiisaa maqaadhaan adda baafatanii dhuunfaatti cabsatanii akka barbaadan adeemuun kuni fedhii Waaqayyoo osoo hin taane faallaa fedhii Waaqayyoo akka inni ta'ee fi akka jiraataa bara xumuraatti akka dhaloota bara xumuraatti wanti nuti gochuu qabnu immoo walumaa galatti qorannaa fi kadhannaatiin fuula Waaqayyoo fuuldura turuu fi miilla ofii keenya irra dhaabbachuu danda'uu qabna kan jedhu anillee asumaan dhaamsaa isiniif dabarsuu nan barbaada. Xumura irratti akkuma waadaa isiniif galle faarfannaa tokko isiniif dhiyeessina. Tarii sagaleen keenya meeshaa isin qabnu sagaleen keenya gorrisuu danda'a, garagara ta'uu danda'a. Garuu ergaansaa maal jedhaa kan jedhu irratti akkasiin xiyyeeffattan barbaanna. Ulfina Waaqayyoof faarfannee isin ageessisna. Tokkummaan jalqabee lallabbiin wangeelaa kan bara bartoota hidha jaalalaatiin tokkummaan jiraannaan hafuurriin hojjeta. Muraasaan eegalee kanaaf galma gaa'ee addunyaa maraatti onneedhaan hojjetu takka dubalaallee dhugaadhaaf du'uutti furtuu manaa saamii fannoo dhaabee jaalalaan hiyyoomne kanaaf hafuurri nuun hojjechuu dhaabee diinaaf karaa saaqne lubbuuf gufuu taane saamin nutti gaddee maaloo hin teenyu ija of jaamsine harka wal qabannaa tokkummaa horaannaa yoos nutti gammada Gooftaan jabaannee dhugaadhaaf hojjennaa. Abidda jaalalaa bara Efesooniin dhugaan injifatee Oriisa mootota irra qaxxaamuree ardiitti mul'ate. Yesus komaateera waldaa jalqabaayyuu jaalalli dhaamuusaa yoo deebi'uu baannes kan keenya siin oolu akeekkachiisnisaa furtuu manaa saamii fannoo tikkaa dhaabee jaalalaan hiyyoomne kanaaf hafuurri nuun hojjechuu dhaabee diinaaf karaa saaqne lubbuuf gufuu taane saamin nutti gaddee maaloo hin teenyu ija of jaamsine harka wal qabannaa tokkummaa horaannaa yoos nutti gammada Gooftaan jabaannee dhugaadhaaf hojjennaa.
hojii isa xumuraa kan bara sassaabbii irra warri jirru dhugaa daangaa cabsuu danda'u danqine maaliif ofiin qorru yeroo biyyi lafaa tokkummaa jirut nummoo wal jibbine isa hafuuronni fattee hojjetanii ilaalla jaajjine furtuu mana saamii fannoti kadhabee jaalalaan hiyyoomne kanaaf hafuurri nuun hojjechuu dhaabe diinaaf karaa saaqne lubbuuf gufuu taane saamin nutti gadde maaloo hin teenyu ija of jaamsine harka wal qabannaa tokkummaa horaannaa yoos nutti gammada gooftaan jabaanne dhugaadhaaf hojjenna tokkummaan qabnu jechuun waaqayyoon iyyuu hin beeknu jaalalan qabnu jechuun yesuusin iyyuu hin beeknu waaqni waaqa tokkummaati yesuus immoo jaalala deebi'uu gooftaa kan eegnu wal jaalachuun nuuf mala waaqni waaqa tokkummaati yesuus immoo jaalala deebi'uu gooftaa kan eegnu wal jaalachuun nuuf mala tokkummaan qabnu jechuun waaqayyoon iyyuu hin beeknu jaalalan qabnu jechuun yesuusin iyyuu hin beeknu waaqni waaqa tokkummaati yesuus immoo jaalala deebi'uu gooftaa kan eegnu wal jaalachuun nuuf mala waaqni waaqa tokkummaati yesuus immoo jaalala deebi'uu gooftaa kan eegnu wal jaalachuun nuuf mala. Fayyataa waaqessinaa eebbisuu sagantaa kanaan eebbifamtanitti yoo ta'e miidiyaa keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isaan sabiskiraayib godhatan yoo gootan nu wajjiniin ergaa xumuraa kana lallabuu keessanii fayyataa ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu.